Ashamaa harka fuunee nagaaf jaalalli bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jira. Jalqaba irratti namoonni yuutuubii kootiif haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootiitti dabalamaadha. Akkasuma laayikii sheer gochuudhaan na gargaara. Akkuma suuraa irraa argitan mucaan kun dhalataa Arsiiti. Maatiin isaa waan barbaadaa jiranii fi sagalee obboleettii isaa dursa sin dhageessisuun qaba. Fayyaa keetii galaanii gara yuutuubii keetiin akkaan na gargaartuun barbaada. Akkuma suuraa si ergitti suuraa kanarratti argitu kanatti mucaan kun obboleessa kootii Guutaa Gishuu Wadaajoo jedhama. Dhalataa godina Arsii aanaa Digaluu Xijoo ganda Digaluu Arraabbiti. Haa ta'u malee mucaan kun aduu bultii 19 ji'a 5ffaa bara 2013 jechuudha. Galgala akka jirraa ta'ee maatiin xiqqoo walitti bu'ee walitti mufatee jechuudha. Bahee manaa bahee jechuudha. Galgala awwaarii jechuudha. Kan bahe maatiinis ol deebi'e jedhaniituma callisanii garuu mucaan kun ol deebi'uu hin dandeenye. Achumarraa immoo kan hafee ulee bulee goddanyoota bira deeme eessa dhaqa jedhaniituma callisaniituma taa'anii. Haa ta'u malee goddanyoota isaatti bilbilanii akkasumas immoo namoota biqanitti bilbilanii yeroo mucaa kana gaafatan mucaan kun iddoo kana jira as ga'ee namni jedhee himu hin jiru. Maatiinis bilbila sarkaan qabu waan ta'eef bilbilanii maatiin karaa hedduu bilbilanii suuqaniitis dhabanii jirani. Yaa'u baay'ee maatiin koos dhiphaa jira jechuudha. Namni suuraa mucaa kanaa asirratti argitan yoo jiraattan lakkoofsa bilbilaa irratti barreeffamee jiru kanaan akka nuuf eertan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Sheer godhaatii akka argamuuf taasisaadha. Akkuma maqaan isheen himtetti Guutaa Gishuu Wadaajoo jedhama. Dhalataa Arsiiti. Namoonni viidiyoon kun isin bira gahu hundi keessan sheer godhaa fi guruuppii adda addaa keessatti sheer godhaatii mucaan kun akka argamuuf akka maatiidhaaf argamu taasisaadha. Namoonni argitan immoo lakkoofsa bilbilaa asirratti barreeffamee jiru iskiriinii gubbaarratti kan jiru kanaan dawwaltanii maatiitti himuu ni dandeessu. Kanaaf viidiyoon kun abbaan isin bira gahu sheer godhaa adaraa keessan sheer godhaatii akka maatiidha argitaniif taasisaadha. Maatiin baay'inaan barbaadaa waan jiraniif kun immoo qoosaa osoo hin taane waan dhugaa fi qabatamaadha waan ta'eef kanaaf walaa gargaaruu mucaan kun akka mul'atu haa taasisnu isiniin jedha. Adaraa keessan sheer goonee fi mucaan kun akka mul'atu taasisuu qabna. Haga dhumaatitti waan na dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha.